Babal'oo tola galchuun sannagaa tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti gamhaan ammoo Nile Sat VOA 24 yookaan ammoo VOA 24 irratti sanii dabarsanii ayyuu jalqabne. Waxabajjiin sa'aatii barhum 2020 keessa jira VOA afaan Oromoon caqasuu jirtaniin ansoraa lakeeti. Ardalli Itoophiyaatti nam 142 irratti vaayirasii koronaa argan. Daa'imman torbaalleen keessa jira. Warra gammaadhiif kan irratti argan keessaa kurnii hedduun ogeeyyoota fayyaati. Booraan Yaabalootti laaboraatooriin vaayirasii koronaatiin qoratan bananii hojiitti jirti. Guyyaatti nam 200 caaluu hin danda'an. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International mirga namisii irratti baasee qorachuu jirti gamuufiitiin. Lubbuun gurraacha bilaashaa miti. Sanyiin nam jibbuun dhaabatu jecha Ameerikaatti guyyaa 8 waltumaansanii namni hiriiratti jira. Hiriir dhiyoo tana keessatti waan hedduu badallee. Gamhaaneen godina Ameerikaa 8 nama gadi pirezidaantii isaaniif ta'uu danda'u warra lamaan waltaaf keessa kalee filachaa oolan. Filannoon pirezidaantummaa ammoo jijaattafi. Waan arra sanitti nu keessaa tokko jaalanne ta'uu nutti. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aa fana jaallannee gammadaati. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti hiriirri mormii kibxata kaleessa galgala uummanni bahe harka caalaan nagaan kan gaggeeffame ture. Hiriirri kun George Floyd to'annaa poolisii jalatti du'uusaa mufannaa qaban agarsiisuuf akkasumas waan godhan dhabarraa hiriiranii morman. Iddoo tokko tokkotti hiriirtonni uggura sochii galgalaaf labsame kadidan yoo ta'u isaan kana keessaa tokko magaalaa New York turte. Atlaantaa keessatti namoota 100 hedduun kanneen uggura kaa'ame kabajuun karaarraa galuu didan diiguuf poolisoonni gaaza mimmaansuun gargaaraman. Niiyorkiif Atlaantaa keessatti poolisoonni hiriirtota hidhaa turaniiru. As Waashingtan DC keessatti immoo namoonni 100 hedduun uggura sochii galgalaaf labsame diduudhaan White House gama keessa bakka Lafayette Square Park jedhamu dhaabachuudhaan dhaadannoolee dhageessisaa turan. United States keessatti sababaa dhukkuba COVID-19 rakkoon dinagdee mudate boodarra immoo hiriirri mormii biyyattii keessatti hammaatus Washington DC dabalatee kutaalee United States 8 keessatti kibxata kaleessaa namoota mana maree bakka bu'ootaa fi barcuma seenetaaf paartii lamaanirraa filamaniif sagalee kennamaa ooleera. Kana laalchisee gabaasa Mike Sullivan erge tujubee dhiyeessa. Meerilaandii qabee hanga Saawus Daakotaatti namoonni qaamaan dhiyaatan yookaan poostaadhaan erguudhaan sagalee kennaniiru. Biyyattiin qalbiidhaan sababa vaayirasii koronaan namoonni mana akka hin baane ittisa ture laaffisaa jirtu kanatti nama torban darbe Minisootaa keessatti harka poolisiitti du'e ilaalchisee mormiin daangaa hanga daangaatti itti fufeera. Poolisoonni 3 ennaa hojiirra ari'ataman tokko immoo yakka ajjeechaan himatame. Jeequmsi Pensilvaaniyaa kutaa kaleessa filannoo keessatti geggeessame bakka pirezidaanti Tiraamp filannoo sadaasaa keessatti danqaan siyaasaa isaan mudatuuf jiru raasee jira. Dimookiraatichi Joo Baayiden kaadhimummaa paartii isaanii argachuuf jiru madaa biyyattii fayyisuuf illee kaleessa waadaa seenanii jiran. Deeggaraa kan ta'an jiraataan Rood Aayilaand tokko akka jedhanitti filannoon kun pirezidaanti Tiraamp kan itti injifatamanii jedhan. Being able to come out here this morning and fill in a circle har'a ganama asitti argamee maqaa nama kabajaa biyya kanaa bakkatti akka deebisuuf pirezidaantummaa filadhu fuulleetti mallattoo kaa'uun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Magaalaalee hedduu keessatti uggura sa'aa kaa'uu dabalatee Tiraamp seera dhablummaa jiru sirreessuuf waraana Yuunaayitid Isteetsi nan bobbaasa jechuun aadatan akkaataa poolisiin Flooyidiin itti qabee garuu qeeqaniiru. My administration is fully committed that for George and his family justice will be served. Bulchiinsi koo Joorjiif maatiinsaa murtii haqaa akka argataniif cicha guutuu qaba jedhan. Haa malee Tiraamp qeeqxota isaaniin irratti fuulleffatame aariin du'u Flooyidirraan ka'es mallattoo qabbanaa'uun agarsiifne. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gumii paartii isaanii Riippaabilikaanotaa isa baranaa kan Noorz Karolaayinaa keessatti gaggeeffamuuf ture iddoo biraatti ka dabarsuuf jiran ta'uu kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis bulchaan kutaa sanaa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura walgahii gurguddaarra kaa'ame hin kaasuu jechuu isaaniin ta'uu dubbataniiru. Kadhagaa jirtan
raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaa laaboraatoorii namoota 4,120 irratti sa'aatiilee darban 24tti gaggeeffame namoonni 142 dhukkuba koovidiin qabamuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa federaalaa kan Itoophiyaa feesbuukii ofirratti beeksisee jira. Walumaa gala biyyattii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,486 ga'e. Kanneen vaayirasiin kun haaraa isaan qabe 142 kana keessa 85 dhiira 57 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii immoo 7 hanga 78 gidduu ta'uun ibsameera. Kana malees 140 lammiiwwan Itoophiyaa, tokko immoo lammii Jibuutii, kan biraa tokko immoo lammii Poortugaal ta'uun beekameera. Namoonni haaraa qabaman jedhaman kun 126 Finfinnee keessa, 2 bulchiisa naannoo Affaar keessa, 7 Oromiyaa keessa, 6 bulchiisa naannoo Amaaraa keessa, 1 immoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa kan jiraatan ta'uu fi sa'aatiilee darban 24 keessatti immoo koronaadhaan kan du'an lammiiwwan Itoophiyaa 3 ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Qoraariit keessatti namoonni hiriira mormii ba'an kanneen 150 caalan guyyaa 2 keessatti hidhamu jiraattonni VOF ibsanii jiru. Waggaa 7 caalaa kan ture hirphii lafa keenya gadhiifnee baanee nuufa kennamu, lafti dheedichaa nuufa qophaa'u akkasumas bifa haaraan magaalaalee gurmeessuu keessatti waajirri bulchiisa lafa qonnaaf baadiyyaa nuuf haa banamu jechuudhaan guyyootii 2 darbaniif hiriira gaggeessaa turan. Hoogganoota magaalaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kidaane Maariyaam Abbaay deebii kennaniin gaaffiin kun sirriidha, sadarkaan deebii laannaa jedhan. Hiriiranii gaaffii waan dhiyeessaniif hidhamanii isa jedhu irratti deebii kennaniin 150 inni jedhu ol kaafameera. Garuu bu'uura misoomaa barbadeessuuf daandilee cufuun hojii danquu waan ta'eef kanneen gocha kana keessaa harka qaban seeraan akka gaafataman gooneerraa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaalee 161 keessatti dhukkubi busaa ka'uun faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'uu danquunsaa ibsameera. Keessumaa aanaalee 25 keessatti dhukkubi busaa sadarkaa hamaarra akka jiru ibsameera. Baatii adoolessa darbee kaasee namoonni 400,000 dhukkuba busaan qabamuu Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo Amaaraatti waltaasiftuun kutaa ittisa dhukkuba busaa adde Maastawaal Warquu jechuu isaanii Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Oduun keenya kanuma. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International rakkoo mirga namaa isii irratti baase dharaaf dhugaa isii qorachuu jirraetti. Tan ammoo akka jecha hooggantuu abbaa alangaa addaa Itoophiyaa adde Adaanech Abebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan. Muktaa Jamaalitti erge. Gabaasa dhiittaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen wal qabatee qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha manni abbaa alangaa federaalaa kan inni ibse. Hooggantummaa abbaa alangaa federaalaa adde Adaanech Abebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateleen gabaasa san keessatti eeramaniitiin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabatamaan akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiin jira jechuudhaan dubbatan. Adde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol'aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattiif kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf dharasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan. Raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera immoo ta'an akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo sanatti? Akka waliigalaatti kan booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fidnee sarbamuu mirga dhala namummaati moo miti? Kan jedhu konkuluuziiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin jedhamu malee yakki bakka itti rakkoon naannoo sana hin turre rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin garuu immoo madaallii saniin akkamitti raawwatame kamtu raawwatame kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana eenyu akka ta'ee fi maalirraa ka'anii akka ka'an isaan nuufillee ragaa nu kennu innee yaadna dhugaa ta'e. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaallii hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu mirga nama dhala namummaas ta'us baate yakka nuti hin gaafanne yoo ta'e hin gaafanna jechuudha. Amnesty International gabaasa yakka dhala namaa irratti raawwateetiin jira jedhee Itoophiyaa irratti baaseen wal qabatee mootummaan akka yaada irratti kennuuf
dhuguma dhiheessuu isaa dubbatu Aadde Adaanech. Garuu yeroon gahaan gabaasni jedhame kun qulqulleeffamee dhiittaan mirga namoomaa akkamiin eessatti raawwate jedhamee adda baafamuudhaaf haala nama dandeessisuun yeroon gahaan hin kennamne ture jedhan. Gabaasa baasuu yenna gabaasa kana jedhanii erganiiru qulqulleessutti galle qabatamaadhaan bakkeen kun waraana jira. Bakka kaan immoo infraastiraakcharii fageenyi koronaan jira. Tokkoon immoo namoota san argachuu barbaada gabaa dhugummaa isaa mirkaneessuun. Kanarraa kaan dhugaa barbaachuu isaanii akkuma isaanii bilbila irraa kaanee konkuluuziyoonii irra gahuun sirriidha jennee tooyyaan. Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kana. Har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahin jalqabne waan ta'eef yeroo torban irra lakkaa'amu malee kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoodhuma isaa wajjinu torban nu fuuldura jiran keessatti torban 2-3 keessatti xumurre hin baana tiimiin qorannaa kanatti bobba'ee ture hojichumarra waan jiruuf. Aadde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa alangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan dharaa fi dhugaa isaa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessu irratti kan hojjetu yoo kan soba ta'u yookaan ammoo ukukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnesty International gabaasasaa akka sirreessu gaafanna jedhan. Maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu Aadde Adaanech Abeebee hoggantuun mana abbaa alangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Ameerikaan dhiyootan hiriiratti jirti. Hiriir guyyaa 8 wal gulmiyaa'uu jira. Poolisiin humni qabdu nuunfeet nam tolchuu na dhaabbattu sanyiin nam jibbuullee na dhaabbatu jecha namni hiriiratti ba'e. Hiriir kanaan miidiyaa irraa wanne mul'ata. Jeequmsaaf saamicha. Taatullee namni hedduun jeequmsaan keessa hin jiru. Tujubeen nutti. Kan poolisiin adii Minneapolis keessatti morma obboleessa isaarra dhaabbachuun boodarras lubbuun isaa ba'e obboleessi George Floyd bakka obboleessa isaa irratti kun raawwatametti sirna yaadannoo qophaa'e irratti argamuudhaan erga du'uu isaatii nagaan boora'uun babal'ataa adeeme ilaalchisuun tasgabbiif nageenya akka bu'u waamicha dabarseera. Let's switch it up, y'all. Let's switch it up. Do this peacefully. Please. Kottaa hundumti keenya kana ni jijjiirra maaloo nagaadhaan haa geggeessinu jedhe. Yakkiif loogii poolisiin kurna hedduu keessatti raawwate taansuudhaan magaalaaleen Yuunaayitid Isteetsi aariidhaan belbalaa innaa jiru kanatti hiriirtonni mormii gaaffiin isaan haqaaf gaafatan hookkaraan liqimfame yaaddoo jedhu dhageessisaa jiran. Was killed like an animal and we're tired. This is the norm. This is not something that's new. It's actually something that's been going on. It's been happening. And we're here just to say that we're tired of this. George Floyd akka horiitti ajjeefame. Kun nu nuffisiiseera. Kun waan baratame ta'eera. Kun waan haaraa miti waan raawwatamaa ture. Kan nuti as jirruuf kana dadhabneerra jechuuf jedhe. Hiriirri kun irra hedduunsaa nagaadhaan kan geggeeffame yoo ta'u lakkoofsi isaanis kanneen hokkara kaasuu barbaadan irra heddummaata. Haa ta'u malee mormiin geggeeffamu hangi tokko keessumaa erga aduun booda saamichaaf qabeenyaa mancaasuudhaan gara hokkaraatti jijjiirame. Garuu hiriirri mormii guutuu biyyattii keessatti nagaaf tokkummaadhaan geggeessamaa ture. Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. When my adult children go out in the streets wearing a hoodie, I don't have any fear for them. Uummata gurraachaa biyya kana keessatti seeraan takkaa eegumsa qixxee ta'e argatee hin beeku. Ijoolleen koo ga'eessota ta'an yoo shurraaba mataa isaanii haguugu uffatanii ba'an an sodaan qabu. Haati as jirtu garuu ijoollee seef yaaddofti. Yoo ijoollee gurraachaa ta'an keessumaa dhiironni gurraacha ta'an kun sirrii miti. Kan haqaas miti jedhan. Hokkara kaasuu mannaa hiriirtonni mormii hedduun mala ittiin loogiin sanyiin kun dhabamu mala dhahaa jiran. Ogeessa seeraa akka ta'an Maatmaanik Teeksaas irraa hiriirtota mormii hidhamaniif maallaqa tuun gaafatin tola dhaabataniif ilmi isaanii muuxannoo ofiisaa sochii kana deeggaruuf akka itti gargaaramu barbaadu. If you look at the civil rights movement, people did for the movement what they had the best capacity to do.
some people were feeding everybody as they were planning the movement because yoo sochii mirga namaa laalte uummati sochii sana deeggaruuf waan danda'an mara godhan namoonni kaan innaa isaan sochii kana karoorsan nyaata dhiyeessaafii turan kaan immoo wangeela lallabaa turan namoonni kaan immoo waa hedduu godhaniiru akka ogeessa seeraatti kanan mirkaneeffachuu barbaadu guyyoonni koo innaa xumuraman uummata gargaaruuf waan an danda'e hundumaa gochuu koo nan hubadha jedhan namoonni kaan immoo amantii isaaniitti cimanii jiru barreessituu kata'an kiristaanaa Pokoswa waldaan isaanii namoonni sanyii adda addaa miseensatti ta'an waa akka godhan gaafatan. As a believer, really grieves me the most is that in a nation that claims to be Christian, that these things really misrepresent God's character. Akka nama amanu tokkotti kan baay'ee na gaddisiisu biyya kiristaanaati jedhame kana keessatti amalli waaqayyoo akka jal'ate mul'atu ta'e. Ijoollee dhiiraa gurraacha laman qaba jalqaba kanan isaan barsiise waaqayyo murtii qajeelaa murteessuu isaati jedhan hiriirtonni hookaraan ala sagalee isaanii dhageessisuu fedhan kaayyoo hiriira kanaa ibsuuf rakkataa jiran baay'een akka jedhanitti hacuuccaaf aarii kurra hedduuf turetu sochii seenaa Ameerikaa keessatti gara hookaraatti geessame kana akka inni uumamu taasise jedhan dhimmoota hedduu kan waliigalaati dhimma caasaa barnootaa kan mana jireenyaa murtii haqaa yoo ta'an erga biyyattiin uumamtee qabee addaddummaa uummata gurraachaa jirutu kana fide dhimmootiin waliigalaa garuu furmaata argachuuf yeroo fudhata gama biraan qeexxoonni akka jedhanitti pirezidaanti Tiraamp ennaasaan miilaan deemanii gara waldaa kiristaanaa dhaqan humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii bittimsuun isaanii hawaasa haqa barbaadu akkasumas araara buusuuf faayidaa tokkoyyuu hin qabu. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Nama nagaa ajjeesuun dhaabachuu qabaa jedhan jaarrolee warri siyaasaa nuti akka nageenni jiraatu ammoo qara ummati maan fedhaa jedhaniitiin siyaasa ummata illee nagaan dhuftu qabaachuu wayyaa jedha warri Naakoon Malkaa Amboof naannoo suni dubbise. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo jaarsolii biyyaa keessaa haala tibbana keessa jiran akkas jechuutiin ibsu. Magaalaa waliin barbaachisu hayyuu rakkina keessa jirra waan ta'eef naannaa keenya keessatti baadiyyaas ta'e magaalaa keessa jirru darbee caalaa yaaddessaadha. Abdiidhaanis eeggachaa kan turre abdiin sun deebi'eetu dukkanaa'e. Yaaddoon amma nuyi qabnu yaaddoo gurguddaa sadii inni tokko dhimma nageenya keenyaati namni nagaan bahee nagaan galuu dadhabuusaa baadiyyaa magaalaan yerootti abbaan ajjeesu beekamu lafitti matanis hin jiru. Inni jiraachuu dhiisuu yaaddoodha. Dabalee ulfaatinni jireenyaaf beelli namni iddoorraa bubuqqa'ee inni qarqara magaalaa jiru magaalaatti galee qotee bulaan qonna irratti danqamee haalli jireenyaa iddoo kamiin caalaa iddootti ulfaateedha. Itti dabalaan immoo dhimmi yaaddoo balaa addunyaa mudate dhimmi dhukkuba kanaa jira. Jaarsi biyyaa magaalaa Naqamtee obbo Gammachiis Taanaa ajjechaan gama kamiinuu lammiilee nagaa irratti taasifamu kan uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabne jedhu. Wanti biyya keenya keessatti dhaga'amaa jiru waanuma nama gaddisiisu waan garaallee nama nyaatu gamatiif baati badhaasaa gamanaa isaatti tolasaa naan gaddaa nyaatu. Uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaata. Silaa uummanni keenya wal dhaga'ee mari'ataan gawwaan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganu kun immoo kanarra nuun taane waan kun darbaa dabarre ammasinuma jira. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tolle jedhan rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan. Haalli gara bixa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti wantoota hin dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf turu dhaga'uuf baay'ee kan nama rifaasisuudha baay'een isaa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaan inni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaatii siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu baay'een isaa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa utuu hin taane iji isaanii boru kan mul'atu har'a kan hin argamne akkuma kan ammoo arras kan argaman arras jireenya namootaa irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaattis haa ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaattis rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaa'ee darbutu jira. Rakkoo xiinsammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni fidaa jiru. Namni sodaa keessa jiraatu waa'ee jireenya isaa ta'e akkamiin akka inni yaadu waa'ee ijoollee isaa ta'e akkamiin akka inni yaadu
baay'eetti namoota namoota jalaatti waan dhokkatetti waqtiin kuni hawaasa keenyaaf waqtii baay'ee murteessaadha. Qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kan waggaatti jiraatu yeroo inni itti tooreffatu yeroo inni itti hojjetatu keessa jira. Rakkoo jiraachuu dhiisuutti dabalatee namni boorillee akkamiin akka maatii isaa gaggeeffatu boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti ergu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan mudatu jenna. Warra duraan irratti warri jiran immoo akkamitti jiru isa jedhu ilaaluun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Ajjechaan qaama kamiinuu haa raawwatu kan itti gaafatamu mootummaadha kan jedhan immoo barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraati. Ajjechaan lammiilee Itoophiyaa keessatti raawwatamu. Soomiti waaqatiin ala Itoophiyaa keessatti raawwatamu kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaatti biyya bulchaa jiru mootummaa riqimeetti qabudha. Tarii caasaa mootummaa keessa kan jiru ajjeesuu dhiisuu danda'a. Bosona keessa socho'uu ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamuu qabu itti gaafatamummaan dirqama lammiileen karaa nagaatiin ba'anii akka galaniif kan eeguu qabu nageenya lammiilee kan tiksuu qabu yaadda isaa keessatti gashuu kan danda'u kan tiksuu qabu mootummaadha. Ajjecha amma raawwatame kana gabaasa intarnaashinaal mees baase sun moo ol ka'uu danda'a yookiin xiqqaachuun akkuma paartiin mormitaa jedhan wanti garuu admiitii godhame isa kun qoratamee warreen kan raawwatan seeratti akka dhiyaatu anaanis kan ajjeesa barata ajjeesa kan jedhamu kun gonkumaa fudhatama hin qabu. Rakkooleen ajjechaa Oromiyaa bakka garaagaraa irraa ka'an kunneen maddii isaanii maali kan jedhuuf barsiisaa Galataa Gammachuu akkas jedhu. Rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru biyya kana keessatti wanta seeraan alaa akka seeraatti ilaalama wanti seerawaa ta'e immoo akka seeraan alaatti ilaalama. Seeraan bulchuudhaaf akka seeraatti bulchuun garaagarummaa qaba. Rakkoo instituushinii guddaatu jira biyya kana keessa. Kanaaf wanta kana hiikuudhaaf instituushinii yookaas immoo dhaabbilee kan hawaasaaf quuqama qaban dhaabbilee dhukkubi hawaasaatti dhaga'amu dhaabbilee siyaasaa qofa osoo hin taane dhaabbilee sirriitti kennan kamiyyuu tajaajila hawaasaa kan kennan kamiyyuu hawaasaaf quuqama kan qaban ammas horachuutu nurra jiraata. Fedhii kan mootummaa kan galmaan gahan yookiis immoo objektiivii kan biraatu hin taane objektiivii hawaasa keessa jiru bifa qindaa'aa ta'een hojiirra kan oolchan barbaanna. Kanaaf soorti jiru kana bifa seeraatti qajeelchuun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Kanaaf karaa mootummaas haa ta'u karaa jaarmiyaa siyaasaas karaa kan biraas haa ta'u namni kamiyyuu kan xiyyeeffachuun irra jiraatu fedhiin hawaasa yeroo kana qabu maalidha waan jedhu jalqabarraa kaasnee isa kana ilaaluun nurra jiraatu natti fakkaata. Jaarsoliin biyyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan rakkoo nageenyaa Oromiyaa bakka garaagaraa furuudhaaf waan godhamuu qaba jedhan akkasittiin ibsanii jiru. Hundumtuu saba kanaaf hojjeta eegate dhimma isaa maaliif saba kanatti dhiisu namni maaliif sabi kun deebi'ee miidhama inni kun iddoo an sabaafin hojjedha jedha inni kaanis an sabaafin hojjedha jedha sabni hojjennaaf jedhan kunoo gidduutti dama camee gidduutti miidhame kana oolchuudhaaf qaamni kamiyyuu dhuguma biyya kana jaallata taanaan saba kana jaallata taanaan taa'ee mari'atee badiirra utuu hin ta'in kallattii tooraa qabachuutu irra jirarraa kan hafe kan kana falu qaamni biyya geggeessus gadi taa'ee uummataa wajjin mari'atee waan uummata fayyadu waan uummati na baasa irratti walii galanii ennaa hojjechuudhaa baatan akka amma deemamu kanatti booddee baay'ee rakkoodha. Waan jiru tokkoof tokkodha. Wanta ammoo mari'achuu qofadha. Mareedhaanitti biyyi ijaaramti. Oromoon heera isaa keessatti heera gadaa keessatti illee yoo rakkinni itti dhufe yoo dhukkubni itti dhufe karaa adda addaa waan dhaabu mallee itti dhufe taa'ee mari'atee immoo furmaata dhabu. Kanaaf qaamni hundumtuu qaamni mootummaas qaamni lolaas qaamni hawaasaas hayyooti hundumtuu ta'anii waan biyya kanaa waliin mari'atanii furmaatii nu argatu jedhee yaada. Furmaati kun immoo hundumaaf ta'a, dhalootaaf ta'a, biyyaaf ta'a. Hayyooleen siyaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kennanis rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana bakka garaagaraatii mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti dubbatu. Fedhii siyaasaa kan nageenya hawaasaa giddu galeeffate gaggeessuun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Amma biyya warra lixaa kanatti yoo ilaalle biyyi nam tokko amma biyya baay'ee dimokiraatawaa jenne namoo faarsu keessa biyya Ameerikaa keessatti amma akka inni rakkoo kaasaa jiru hundumti keenya gurraa qabna quba qabna. Biyya kana keessatti biisuu kanneen isaan baay'ee nutu jiru as normal ilaalamaa jiru amma yeroo ammaa kana wanti nama gaddisiisu sagan nageenyi namootaa nageenyi lammiilee kan gafa ta'utu irra jiraata. Kanaaf ammas wanti godhamuun irra jiraatu nageenya kana yookaas immoo security kana iddootti eeguudhaaf ammas fedhii siyaasaa kan nageenya hawaasaa giddu galeeffate nu barbaachisa. Inni kun qaroomina siyaasa keenyaa mirkaneessa. Kallattii kamiin yoo ilaalle jechuudha. Kanarraa amma mootummaan isa garaagaraa kan inni kennaa jiru. Allaa wanta kana baay'ee kan dabalaa deemanidha agarsiiseef ammas hawaasni maal barbaada fedhii isaa inni guddaan yeroo kana maalidha jennee fedhii siyaasaa qabnu amma security hawaasa keenyaa wajjin waliin madaalchisnetti nageenya kana argamsiisuun baay'ee murteessaadha. Walabaaruun baay'ee rakkoo jiru
danda'u. Mootummaan dantaa siyaasaa qabu yoo jiraatu akkuma kanatti jarmiyaaleen siyaasaa kaayyoo siyaasaa galma geessifachuudhaaf deeman yoo jiraatu wanti gochuun irra jiraatu hundumtuu fedhii siyaasa keenyaa fedhii hawaasa keenyaa wal madaalchisuu danda'u nurra jiraataadha. Mootummaan ariitiidhaan wanta amma international amnesty baasanis qorannoo keessa galee qoratee deebisee paartileen siyaasaa biyya keessa socho'an waliin duuti lammiilee baraaruu dandeenyanii dursa kennuu qaban. Ajjecha lammiileetiin duuti lammiileetiin bu'aan siyaasaa argamu tokko illee hin jiru biyya keessatti. Duuti ajjecha lammiileetti raawwatamaa jiru qaama kamii haa ta'u eenyu haa ta'u ariitiidhaan hin dhaabbanne taanaan uummanni miidhatti bahee mirga isaa mormuu itti ce'uu danda'a. Abaluuta ajjeessisee dhiisanii mootummaanis akka mootummaa itti gaafatamummaa isaa fudhatee rakkina jiru seeran qoratee qaamota kana kan raawwatan seeratti dhiyeessee haqa uummanni barbaadu kana uummataaf kennuu qaba kan jedhu yaadan qaba. Gaafii uummataa tokko lama jedhee deebisuu qaba. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Laboraatooriin vaayirasii koronaatiin qoratan booran yaabalootti bananii hojiitti jirti. Guyyaatti nam 288 qorachuun danda'an. Akka itti aanan itti gaafatama qajeelcha. Fayyaa godina Booranaa Abbi Moluu Diimaa jedhetti galma daawwitiin nu erge. Qajeelcha fayyaa akka godina Booranaa akka beeksisetti laboraatooriin dhibee koronaa warra qabame adda baasuuf ta'u kun al tokkotti saamuda 96 guyyaatti ammoo kan nama 288 adda baasuun qorachuu danda'a. Obbo Moluu Diimaa itti aanaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati. Jiddu goleessi laboraatoorii dhibee koovidii akka magaalaa Yaabalootti banamuuf gaafachaa ture nullees hawaasillee saaxilama waan ta'eef namni baay'een keenya irraa osoo qoratanii hawaasaatti gadhiifamaa jiru gaafii hawaasa ta'e. Gaafii kana ammoo biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa qaama jiru waliin taatee maashin barbaachisu kennitee nuyi iddoo Yaaballoo oriijinaal beekamtii laboraatoorii keessatti iddoo qopheessuudhaan maashin kanas ogeessa leenjisuudhaan guyyaa kaleessaa ifatti hojii jalqabee jira. Maashinni kun yeroo tokkotti sa'aatii 5 keessatti riizaaltii 96 nu baasuu danda'a. Kanaaf akka durii mooyyalee isaatti fuunee adaamma geessinee baasii garaagaraatiif baasii qofa sun ta'inuu yeroo akkasumas dadhabbii suniif bu'aa bayii adda addaa nurra hambisee eegallee hojjechaa jira jecha. Obbo Moluu Diimaa laaboraatoorii kanaaf humna namaa dabalatee wanti kan guutameefii jira jechuun dubbatu. Amma wanti waan kanaaf barbaachisu lamaadha. Tokko nam saampilii guuru. Saampilii bakka adda addaa deemee kan guuruudha. Kan ogeessi Austraaliyaa mooyyalee gubbaas leenjee jira. Austraaliyaa walloo leenjee jira. Samuudinii guuran jecha. Qaaf samuudii guurame veterinerii laaboraatoorii kanaatti ammoo saampiliitti hojjetama. Saampilii kana gamma ogeessi lamaan nu leenjee. Ogeessi leenjee warra itti irra dhufanii gamtii isaanii biyya sadii keessatti ilaalamee ammas waan barbaachisa guutaniif rikomendeeshinii barbaachisa waan guutaniif akka itti godhamee jira. Agammaa guyyaa irraatti keebii naannoo 36 hojjennee jira samuuti nama kwaarantaayinii ta'anirra. Kanaaf fuulduraa fi ogeessi ajajaa qopheessinee jira. Jaan kun leenjee saayikilii yookaan termii akka hojjetan godhuuf qophii guddaa jiranis. Obbo Moluun laaboraatoorii kana hospitaala Mooyyaalee jiru keessatti sababa hin dhaabamneef yoo ibsan meeshaan laaboraatoorii beelladaa magaalaa Yaaballootti jiru dhimma kanaaf akka oolu waan ta'eef laaboraatoorii kun magaalaa Yaaballoo keessatti hundaa'ee jedhan. Dr. Alii Galgaloo meedikaal direekteriin hospitaala Mooyyaalee fi laaboraatooriin kun hojii jalqabuun hojii nuuf salphisaa jedhan. Keessumaa godaantonni seeraan alaa biyyoota ollaarraa gara biyyaatti deebifamaa jiran qorannaa waan barbaadaniif nuuf kun oduu dansaadha jedhu. Bu'aan isaa baay'ee guddaadha. Armaan dura namoonni baay'een daangaa gama Keeniyaalleen ofii isaaniitti embaasiin dubbatanii kan argamu jira. Ofii isaatiin daangaa cabsee namoonni naannoo kana dhufu jira. Tajaajila qorannoo kennu baay'ee rakkachaa turre. Kiiloomeetira baay'ee deemamu. Guyyaa 4 riizaaltiin guyyaa 7 dhaqqabaa ture. Kanaaf amma yoo ilaallu ammoo Yaabelloo sa'aatii kiiloomeetirii 200 fi Mooyyalee irra. Kanaaf sa'aatii barbaadametti ergamee godina sisteemii tokko keessa waan jirruuf yeroo gabaabaatti tajaajila sana argatanii ba'u jechuudha. Kanaan osoo jiru godina Booranaa keessaa hospitaalli tajaajila kanaaf qophaa'e hospitaala Mooyyalee qofa. Godinaaleen keenya immoo aanaa 14 qaba. Aanaa 14 keessaa aanaa Suruphaa aanaa jedhamu dhukkubsataan tokko argamee hospitaala Mooyyalee dhufee jira jechuudha. Erga hospitaala Mooyyalee dhufee torbee 2 ture bultii 21 dabiraa ture tajaajilli barbaachisaan kennameefi qorannoon